Tole nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu obboloota koo hafuuraa akka mooltan akkam jirtu nagaa keessa fayyaa keessanidha. Ani obboleetti keessan bira hunduu nagaadha. Inni abbaa madda nagaa keenya ta'ee gooftaan maqaan isaa ulfaatu baga nagaa keessa fayyaa keessan taatanii jaalala waaqayyootiin sagalee kana wal wajjin dubbifannaan darbina. Baay'een garuu jechuudha keessumattuu sabni keenya dubbii waaqayyoo hin jaalattan sagalee waaqayyoo hin jaallattanii amma isiniif danda'ameedhaa fi dhaloota abdii hin qabneef. Sagaleen kun akka qaqqabuudhaaf sheer koppilink laayik taasisaadha. Lubbuu dhiphina keessa jirtuuf lubbuu abdii kutannaa keessa jirtuudhaa fi sagaleen kun furmaata waan ta'eedhaaf warri haala mijataa keessa jirtan otoo hin taane lubbuu kan ana waaqayyo na dhiise ana waaqayyo na irraanfate ana waaqayyo na dagate warra jedhaniidhaa fi sagaleen kun jireenya akka ta'e sagaleen kun abdii akka ta'e waaqayyo akka isaan hin dhiisne waaqayyo akka isaan hin irraanfanne akka beekaniidhaa fi jaalala waaqayyooti. Wangeela jaalattu adaraa wangeela kana na bira hin darbinaadha. Warra abdii kutannaa keessa jiraniidhaa fi natti dukkanaa'e warra jedhaniidhaaf namni na dhiise waaqayyo na dhiise warra jedhaniidhaaf ergaa kana akka qaqqabsiistaniif jechuudha. Ijoolleen keenya keessumattuudha afaan kana warri dubbattanii hin jaalattan sagalee waaqayyoo jechuudha. Maaliif warra kaan argaa oollaa dhaga'aa dhaggeeffachaa oolla. Garuu isin laayik gochuun isinitti ulfaata. Sagalee waaqayyoo sheer gochuun isinitti ulfaata. Dubbiin kun jiraataadha. Sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu sagalee waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qabaa jedha. Lubbuun abdii keessa kutannaa keessa jirtu sagalee kanaan abdii haa horatu. Piliis jaalala waaqayyootiin sheer godhaa biraan qaqqabaadha. Siif ammayyuu abdiin jira. Anaaf ammayyuu abdiin jira. Isa sitti ulfaate irratti isa abdii si kutachiise irratti malan qabu haalli na dhiise barri na dhiise firri na irraanfate kan koo kanaan booda waaqayyollee iyyata koo hin dhaga'u kan jetteedhaa fi ergaa siifan qaba. Obboleessa koo obboleetti koo namas si dhiise malee waaqayyo sin dhiise firas si dhiise malee waaqayyo sin dhiise. Baratu sitti ulfaate malee waaqayyo sin dhiise. Kanaaf waaqayyo si gargaara. Jaalala waaqayyo sheer godhaa. Sagalee waaqayyoo keessaa isiniif hin dubbisa akka kana jedha. Maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Xiyoon garuu waaqayyo ana gateeraa gooftaan koo ana irraanfateeraa hin jette. Waaqayyo immoo haati mucaa ishee harma hodhuu irraanfachuu dandeessi. Mucaa ishee ofii isheetiif deessee ofii isheef deesseefuu hin ho'itu ta'uu hin ho'itu ree utumaa isheen isa irraanfatte iyyuu ani matumaa si irraanfadha. Irra deebi'een dubbisa maqaa Yesuusiin. Waaqayyo immoo haati mucaa ishee harma hodhuu irraanfachuu dandeessi. Mucaa ishee isa ofii deessee hin ho'itu ree utumaa isheen isa irraanfatte iyyuu ani matumaa sin irraanfadhu. Kunoo ani barruu harka koo irratti si caaffadheera. Kellaan kee ni dhaga'ama. Ijaarramtee yeroo hundumaa fuula koo dura jira jedha. Kellaan kee yeroo hundumaa ijaarramee fuula koo dura jira. Ilaamee haati daa'ima ishee harma hoosistu irraanfachuu dandeessi. Dagachuutii dandeessi. Dhiisuutii dandeessi. Waaqayyo sin dhiisu. Obboleessa koo haalli kasitti ulfaate. Obboleetti koo haalli kasitti ulfaate. Bara laaltee qilleensa laaltee naannoo kee kan jiru laaltee too'i abdii kutannaa keessa kan jirtu waaqayyo sin dhiisu. Obboleetti koo lafa jirtu keessatti haala jirtu keessatti waaqayyo na dhiise kan jechaa jirtu. Waaqayyo na dagateera. Waaqayyo dhimma koo irraanfateera. Namni na dhiiseera. Firri na dhiiseera. Kan koo kanaan booda furmaata hin qabu kan jettu hoo jiraatte dhugaa waaqayyo dubbii sagalee kanaati. Sin dhiisu waaqayyo. Anaan kan nan dhiisne si'in hin dhiisu waaqayyo. Anaan kan hin irraanfanne si'in hin irraanfatu waaqayyo. Si gargaara harki waaqayyo. Lafa ati jirtu san keessatti haala ati jirtu san keessatti si gargaara waaqayyo. Ila haati ilmoo ishee harma hoosistu. Ganaa ishee harma hodhu. Waa nyaachuu kan hin dandeenye, kan hin bilchaanne, humna kan hin qabne, kan homaayyuu hin beekne haati ilmoo ishee harma hoosistu irraanfachuu dandeessi. Ani garuu matumaa sin irraanfadhu. Ani garuu matumaa sin dhiisu sin jedha waaqayyo. Haala ati keessa jirtu sanitti, lafa sitti ulfaate sanitti, lafa abdii kutannaa ati keessa jirtu san keessatti sin dhiisu waaqayyo. Maaliif kunoo caafameera sagalee waaqayyo. Sin dhiisu waaqayyo. Si gargaara waaqayyo. Lafaati jirtu sanis si gargaara waaqayyo. Obboleessa koo sitti ulfaatee si gargaara waaqayyo.
obboleetti koo haala laaltee fira laaltee naannoo kee laaltee akkabaabii kee laaltee sitti ulfaate si gargaara waaqayyo. Guyyaa waaqayyoo siif ga'a. Yeroo waaqayyoo siif ga'a. Yeroo namaa miti. Yeroo namni gadi nama buusa. Namni nama dhoksa. Firri nama dhoksa. Barri nama dhoksa. Yeroo waaqayyoo garuu siif dhufa maqaa dhiiga Yesuusin. Aamin jedhi warra abdii hin qabne waaqayyo na dhiise namni na dhiise warra jedhaniidhaaf biraan qaqqabaa jaalala waaqayyoo sheer godha. Gooftaan isin haa eebbisu. Macaafa qulqulluu keessa Isaayyaas 49 lakkoofsa 14 fi 15 dubbifadhaa eebbifamaa shaaluu. Sanbata gaarii isiniif haa ta'u.